ini wanni mana galu di biro mara kanan najira. Oke sih mas. Ini kurang mani ke negara apa kata garsi ini? Bereda. Kau sih kau kurang. Sen. Kau sih bereda di. Kau sih berada. Tak kau. Akan mani ke ini bereda mana? Jiteri. Akan mal pakai mani ke? Bereda dah, bagi bereda. Tole kakak mana ke itilal ka in kan fatinga man ke na aku mana ke itilal umata ka wani kan fato kunju Oman kanu. garte mi kana bara obboleti tiyat bara kilasi tokko ana kireese kun okkati kilasi kana keessatti kana hunda galbadheeti akkana tigammachuudhaan ta'aa jira akkasi kun akkana jira akkam jettaati Obboleettiin ta'e laakiin baay'een sodaadha jarjartuudha beektaa? Jaasa baay'ee na rifachiiste. obboleti yabante obboleti bara amal masii tokkati jaasa situ waan sin kutu osoo garte mo ana akkasumatti ni gargaara jedhu obboleettiin tiyya bara akaakayyuu kiyya eebbisee fakkaate afur isaaniitu irra beebite gowwaadha siin jedhe yeroo teknooloojiin akkatti waan garaagaraa mul'isu kanallee isiin akkuma warri duraanii isinitti yaadde deebisteeti bal'istee yaaddu wayi obboleettii akkana gowwaa wayitii barsiin. Akki duriin jiru gaa wanti durii qaataa fi wanti hunduu yeroo jijjiirama baramma. Bara obboleettii keessana jijjiiramuu didee bara gorsee ittimee na didde ayi obboleettii akkana akaakayyuu kiyya baasisaa. Yoo manaa gad bahu baatte barsiisi kaati yaa barattu waan hundaa. Maal otoo duraan taatee ni barsiisa amma abbaa warraa qabdiiti abbaa warraa ishee barsiisu kan akkam godhasa waan warri keenya bira na dhiise mana yoo silaa qaate biraa deema yoo obboleettii kiyya ta'uu baatte cinqii akkanaa kan hin danda'an. Si mooshiitu hangafasaa? Hangafa jetteessa dhageessii fi maati isiin bara edaa kiyya sadaffaadha bara siif gala wanta ishee akkanatti gabaabsa beektaa anaa kana nalaa dhibee gartee. Ati dheeraadha. Dhugaa laal akkana bara akkanan siin jedhe isii tana waan akkanatti gabaabsa beektaa cubbuu isiin haasoftu kana garsee waan namaa kana haasoftee cubbuu kana guurtee cubbuun tun guyyaa marraa hirristi asii gad na taate laalama deemtee kanaafuu cubbuu haasawuun waan gaarii miti atis cubburraa of eegi nama gaarii akka taatu abdiin qaba nama gaarii fakkaata yoo ta'u nama gaarii ta'eetillee akkasii kanan ta'e isiin barsa osoo akka qabeenyaa laalte qabeenyi isaanirra tarii nama biraatu ga'a. Abbaa warraa isaa diidamii afur dalaga. Isii wanni isii iraarsu beektaa? Jaarsarraa ni iraarti. Jireenya isiitirraa ni iraarti. Anaa miskiina obboleessa isii kanarrallee ni iraarti bara. Isaan tokko kanatti gubee gadi fitee iraarti. Lafa jala dabarsuuf ga'e bara. Gaddeemtee jirtu. Gaddeemtee kanaafuyyuu atis laal balli si yaadati sammuu kee laal. Reeduutii bara haggaan si jaaladhu beektaa jira. Barsi malee jiraachuu danda'an. Baranillee numa si jaaladhaati. Laakiin kanan sodaachaa jiru obboleettii teessani. Iddoo keenya seentee booda adda nu facaasti jedheen sodaadhe. Ishiin tun nama nagaranyaadha obboleettii teetu beektaa? Ulfaattuudha. An akkanumattuu ishiin jaalanne dhuguma sii himaati. Isii tanallee laal dhugaadha bara atis dhugaa argitee jirta laal waan isii gabaabsee reef argaa jirta. Waan hundaafuyyuu dhagaye jireenya kiyya kana keessa nama tokko akka seensisu hin fedhu ani. Isii matanaayyuu jireenya isiiti malee jireenya kiyya keessa isii seensisu laal. Itti malaan lama sadii ittima amma booddee isiin jireenya keenya keessa seennaniin obbolummaa isiitu ni kakadhaaf yooni ni kaadayyuu yoo gorseetiin isiin gorsa kiyyanaa deebiteetiin kararratti deebitee jette anaaf si wal fuunee wajjin ilma dhallee gartee kaanaaf si fakkaatu laal gidduu keennan malaan kunan fakkeenyaaf ilma osoo ta'e laal kaanaaf si dhalle isaa kana seeraan guddifanneetiin akkasitti gammachuudha wajjin jiraachuu feena malee isiin ta'uufiitti jaarsesii wajjin jiraataa jireenya gaarii jiraataa yoo feete immoo jaarsatti hiraaraa. Sambirattillee jireenya isiittillee hiraara. Sambira kuttee faanattuu hiraarurra yaaduu qabdiisillee nanaafis ani immoo hiraara san hundaa dhiisee si wajjin daa'ima keenya kana wajjin akkasitti gammachuudhaan jiraachuu qabna malee ta'uu hin qabu kun waan hundaafuyyuu asni jala hin dhiphatin nan sirreessaati. Bare amma ishiin tun hangafateetii beektaa? Dhugaa keeti. Gorsiituma obsaan jala darbi malee amma yoo duwwaatillee jette sitti rifattii beektee hangafa jedhi abbaa jedhi tokkooti. Kanaafuu danda'i waanuma hundaayyuu
Yoo ishiin nu raarsitee seeraarsitee jettee yoo dadhabne wal fixannee barneessa. Eenyu? Ana maal balbala uummattu kaate? Daraartu koseen. Sagalee kee dhaga'ee ture. Kota akkana godhi ta'a akkana godhi ta'a. Kana bitira kaadhu. Ati mu godhe akkanumatti hin taa'an. Achi kina bira taa'i. Asuma ta'a maalumma achi godha. Achi jira yoo muummaa. Maal hojjechaa maal dalagaa jirtu sun mana? Maal dalagaa jira taa'aa jiraati. Eessaa fidde tana noorillee itti nama jedhan kaatu kabajaa hin beeku. Waliin barree. Isin barree hiriyaa tiyya jechuun mana barumsaatti gola tokko hojii barana. Kitaaba isii kalee jechuudha wanti qabna beekte hojii malee qabnaati. Akkasii kitaabni hin beektamti gaafa kana hattuun jala hatte boorsaa wajjin. Akkasitti kitaaba isii fidee dhufe mana keenya. Akkasii edee irraa barreessaa buleem ture. Har'a dhuftee kitaaba. Akkasii maa irree asii fachi kaatte bara akka saree gabaa lixxee seeraan hattaasaa ibboo. Tole seeraan haasa buleetii bara akkin jedhe siif hin galleessa. Kitaaba ani kalee kitaaba fidee dhufe edee irraa barreesse. Har'a ammoo dhuftee kitaaba fudhattee deemte. Maqaan kee eenyu jedha mana micayyam? Anaan jettee? Ees maalin jedhe? Ani maqaan kee Tigistiin jedhama. Gartee himtire Tigistii jedhamti bar baratti cimtuudha bar daree keenya keessa baay'istee barsiisonnis hedduu jaallatu namoota hedduu jaallatu. Baay'ee nama gaarii dasi nama qarqaartudha wal baraan. Deemee dalagaa. Taphaan dhugaa Tigist. Tole bareetii jettee koon ture. Hin turu. Tole. Dhageessi gartee miti mucayyoo sana gartee hayi obboleettii akkana hayi obboleettiin obboleessarraa hin haafti meemma. Ati natti naarree miti kitaaba fiduu dhufte siin jedhee bar natti naarree. Ani naarree. Dhugaa baga natti naarree. Yeroo waan an keessa jiraadhu dhaale akkanuma jireenya jira. Ani bara tana obboleettiin na duukaa dhalatteeti. Jaartiitii yaayyuu walii wallaalee bara. Maal obboleettii akkatti obboleessarraa hin haaftu. Danda'e gaasilaa maal goota obboleettii ta'eeti hangafa. Tole kaa bareedduuti yaa erga anaafis obboleettii taate kaa amma booda barsiilleef obboleettii taate asis danda'uu qabda. Akkuma hin danda'u katti danda'e. Ana eessatti na agarti guyyuma nas dhufe nan tuqin malee. Maal of duratti bari jireenya wajjin jiraanne inni yaadaa jirraamti. Ganaadha kaayee. Suni of duras ta'u kaa waan hundaafuu iyyuu amma yoo babbarse si wayya har'a yoo bartee jettee baruu ni dandeessa. Akkasii. Tole taphadhu waan of dura waan jedhanii. Tulluun qo'achaa jira. Tigisti kan jedhamtu waliin mana sanitti qo'achaa jira tulluun. Tigisti? Maali fattee? Mana leefitu jalqabe ofii ammoo? Waliin baratanii jarri kanaaf waliin qo'atu. Waliin baratan? Waliin qo'atumi? Deemee ammoo sanyii isin qayyaruu deema? Maali? Warri isaanii sanjabilaa bar. Dhugaa jettamoo? Dhugaa? Dhugaa. Inuman badee duraan maalitti mee bar? Ani yeroo maa duraatiin shakkee bar xiqqoo dura maxaa isa hoteela keessatti ilaal jara lamaan isa qabee akkana dhudhungatu argee hayi maaluma waan immaan na dhibeetuma isuma gaafachuu dhufe ammumaa. Wayi nan badee obboleessi kiyya inuman maatii kiyyaa awwaale maatiin kiyyaa adaraadhanii natti kennanii na bira ta'a bar. Akkasii. Yalla amma tullu tabanne qufne to waliin daan deemaan illee saana jala kutu. Ni galtaa? Nan gala. Tole kaa akkas taanaan kaa shaayi bunnaa siin hin jenne kaa ofii keetii mana itti galuu diddeette osoo itti galte silaasimaa fura danfisaa beekte. Hayyee kaa eegajetti nu geessi kaasi. Hin badin kaa waan hundaafuu manni sitti haa baruuti. Hin badu yeroo biraallee na dhufa. Tole. Akkana jetteerre? Akkana. Yaa ta'u. Qoy anatu bade inni maal godhe ani amma warrumti maal naan jedha amma ana kanaaf uusisee oduma fuudhetu as gale maal naan jedhu ani maaluman godha qoy amman deema fi. Deemee dhaqqabe. Akka dhaqqabdi jiru. Aboo jecha lubbuu kee baasa. Sanyii nu jijjiiruuf deemtaa mati zarii nu jijjiirta. Sanyii namni akkamitti ilmoo dhala sanyii nama jijjiiru kaayi. Hin jijjiiramne. Of laalaa maal of laaltaa? Ni dheeratte. Ani qosaa akkanaan beekon seerana sitti hasaara seerana dubbisi sanyii nu jijjiirte bar maal achette naa deebisi.
Wanna sigaafadhu naan deebistu. Sanyii ta'e jijjiiramaa jira. Nu dheerataa jirta. Maala isaa jirta ananaa somaanne tanaa sobtumaa sitta naasaa irra bar hangama keetii bar nan kabajaat. Sin kabaja. Goota bee si garsiisa waa'ee dheerinaa ejaa fideen talmoota nanatti min kolfiin natti min hangama keetii bar sireesi sittaasaa irra ofin agartuat eessumaa fideen tana warra shii beektaa. Tole maaltu kana hunda silochiise obboleettii ani barbaade. Maal silochiise? An kana hunda deebii natti deebisiin deebii eessatti bartee eessa waliin turtanii fidaa jirtan eessa fa'aa wajjiniin zoorta. Ishi takka qofa na dhagayaa siif hima. Maala si dhagayi dheerinni kanuma agartee matire dheerinni kanuma kunoo dheerina kanaan himati mana kana keessatti kan naa gaftooti. Dhuguma dheerinni kana ani reef bari hoggaadha ukkaamsitee jettu sanyiin ta'e na jijjiiramtee hojjettu san bari obboleettiin dheerataa jirtiin jedhee jiru. Dheerachuu soofa baraabatteetti nan qixxoofte jedha. Sanyiin hin jijjiiramne. Akkas jechuu keeti afaanii daballeessuu fi. Maaltu maal ta'e sirraa bareede achi narraa deemaa koo. Kun obboleessa maaliiti gubaadha narraa bahi mana kana. Narraa boo mana anatu kireessee mati narraa boo ammaan booda hin barbaadu. Maaddii kana daffisaa boo sukkaara natti kaasa. Ana natti haafu. Safaan kee nagaa qabda akkam jireenya? Bareeda. Akkami obboleettiin yoo wayii dararte? Dhugaa nama gaariidha tanuma rabbi eebbisee miisi. Waliif sinaa bulchuuti. Dhuftee? Nyaata dhufe bishaan isin bite. Bar mucayyoo sana tigisti ni beektaati? Hin fuudhin naan jettee bar. Anisiin maaliif? Nama nageessitu naan jedhe kaa. Gara tola. Akkas kaasafaan keenya mucayyoo san sirriitti jaaladha beekte tigisti jechuudha. Ayyee. Obboleettiin tiyya kunoo ishii waan akkanaa qabdi waan akkanaa qabdi. Awwaana hiraasii ta'eyyuu kaa hin fuudhin naan jetti bar. Ani sin akkam godhaan isii malee jiraachuu hin danda'u ni beektamte as mucayyoo. Ati dhugaan jaalattaa? Sirrii jaaladha. Doo maaltu singee waan obboleettii ta'eetiin? Ati isii jaalannaan jaalala siifi isii jidduu jirtu malee hangaafaan obboleettii ta'ee fuudhuu ni beektaa? Waan naan jechaa turan. Namni hundi mucoon safuun qabdu aadaa takka hin qabdu. Namni hundi aadaa adda addaa naa kan hin fuudhii mucoo tana sii walitti hin deemtu naan jechaa turan. Garuu an fuudhee hunnoo irraan tana jiruun teenya akkanatti hunnoo jiraachuu jira gammachuudhaan. Amata dila kana wajji jira. Waan namaan dhageenyi waan namni siin jiru. Kanaafuu mataa keetii deemi yoo jaalala isii kan qabaattu taate jaalala isii qabaannaan ati si keessa jiraannaan maal rakkoon qabu tanamaa dhiisi firraa. Ani bar sirrii jaaladha bar mucayyoo. Tanamaa dhiisi jaalannaan. Ani sirrii jaaladha kaa isiillee kun hangafa xiyya waan taateef kaa isiin mari'adhee isiin immoo kun waan akkana jetti. Ergasii nyaattanii maal eegaa jirtu nyaani taa'eera maal itti raaraa tammoo jaarsa kiyya. Taa'ii siin jedhu mucaan nana dhaga'uu didde adabadhuu taa'ii nadhuu as. Duuba shiin beekina siifachiin ofiinii jennaan diddaamati intala tanaan hin jalanne hin fuudhinis hin jedheera. Oya ati maaliif dhoorkitaa? Mucoon nama gaariidha haa fuudhuuti. Maaliif dhoorkita qoyati? Ati maal sinaqee waa'ee obboleessa kiyya hin barbaanne mucayyoo taneereen bakka warri ishii hundumtuu gaarii moti ani nattaaf. Inni ni jaalataati gaarii too baatan isi jaalate malee warra guutuun jaalanne maaltu siinge obboleessi keeban naafis obboleessaati. Duratti akaakileen yeroo dubbatuu nan beekaan intala warra qoradhaa intala warri ishii akkanaa jedha tuni warri ishii duratti qurceedhama hin barbaadu sitti meen jira bara. Dhageessa obboleettii warri keenya akkanaa akaakayyuun keenya akkanaa suni warra duraaniiti aboo nu dhiisi kaaka durii nu dhiisiti. Kanaafiyyuu warri duraaniiti kana seenaa kana qoradhaa akkanatti wal fuudhaa kan jedhan duri. Kana jechuun bar kuni waan baakteeriyaadhaan seenu jechuudha qaama namaa. Kanaafiyyuu dawaa yoo argatee jedhee irraa bada waan ta'eef kuni ati akkuma duraanii yaada warra duraanii san qabatteetiin ammas mataa keenya nu nyaatta. Ati gowwaa akkami? Ani kana fudhadhu kan. Ani ammas fudhadhu kan. Hai. Yaa obboleessa kiyya laal kaasa bu'aan keenya. Obboleessa kiyya taani obboleessa kiyya maaltu godhe soddaa keeti. Isa ammoo waa'ee kanaa isa ni laallatu. Maaltu sagalcheessa.
obboleessichi barata obboleettiitii erga taate inni obboleessi kiyya taa'aa akkamitti garaa tokko qofa wajjin ba'uu waa'ee kanaa isaan mari'achuu hin dandeessu. Naaf inni soddaa qofaa miti akka obboleeyyanii wallaalla waan gaariis waliif yaanna kanaafuu dhiisi mucaan jaalannaan gartee wanni inni jaalate nuufis ni taati dhiisi hin dararin. Anu naan taane kaa nuufis ni taati. Anu naan taane. Ati isuma maa deeggarta ati isuma gizee hunda hin deeggariin isin jedhe mee yaaduma isaa kana hoo maal ta'a guyyum tokko hoo faallesit. Gartee yaada duraanii kana gartee warra dur haa abbootii keenyaa akaakilee keenyaa kanaan hin deeminaati. Mucaa dhiisi siitu dogongorsiisu jira malee inni jaalatee jiraati dhiisi. Mee nyaadhaa mee haasaan baay'isiin ati hin taatu sin jedheera garuu kana. Tole obboleettii asirra waa si dabalaati. Osoo carraa amma carraa mucayyoo kana qunname osoo carraa kee taateti akkam gootamee osoo kara keetii irratti dhufe. Osoo waan isiin qabdu kana warri keessan qabaate akkamitti yaaduu dandeessan ibaddi si yaadame. Nanni isa anna fakkaatu hin jaalladha. Kana fakkaatu akkasii miti ka jedhamu. Wanti kun laale dawaa ni qaba dawaa kun immoo dhibee kana dawaadhaan kan keessaa badu. Kanaaf ati yaaduu qabda carraan eebaluu irra ga'ee kun narra gayaa jetteeti yaaduu qabda. Baddi si yaade. Wanti kunis daawaa hin qabaa. Maaliif hin qabne dawaan isaanii jira malee sirriitti jira. Ani hin qabaatti hin beekne kanatti nani. Kanaafuu sirriitti jiraati dawaa walumaan barbaadne mucayyoo tanas fayyisneetiin gara nadeeffanna kara keenyatti. Dhugaa feeti jaalalti gartee filannoon taatu waan rabbi sii kanne kanaafuu wooma qabanii wajji jaalatanii jaalatee jiraatu. Atis dhiisi waan kana. Dhiisee jira dhiifama naa godhaa naaf hin galle wanni kun ani akkuma namoonni duratti qabatanii deemasanittiin malee ani akka qoricha waan zariidhaan deemu natti fakkaataa ture ibale waan maatirraa maatiitti darbu natti fakkaata malee akka baakteeriyaa ta'e naaf hin galle kanaafani. Obboleettii baga rabbiin si qajeelchidhaan sammuu bal'oo tana osoo qabdu dhiphistee yaadii yeroo baay'ee kanaaf namni tokko yoo asitti kufee argite namni kun maaliin kufee jetteetiin irra geechee dawaa isaa barbaaduu qabda malee ebaluun kun akkanaaf jettee irraa fagaachuu qabdu namarraa. Yaa ta'u bakka nyaadhaa amma jaarsi kiyyas kara hojii deema waan ta'eef dalagaa isaa adeemu atis nyaadhu ammaan booda fiddee dhiifama kadhadha mucayyoo ta'e. Tole walii gala obboleettii naaf jiran. Akkas kaa bareeduuti waan hundaafuyyuu wani si yaachisu hin jiruuti jireenya keenya kana keessatti jechuudha. Ani waan hundaayyuu keessatti biyyas murteesseen jira jireenya keenya ufduratti akka wajjin jiraannu ati mee maal yaadda asirratti mee maal jetta ufduratti akkamitti jiraachuu qabnaa mee kaayyoo natti qabdu maaltu jira mee. Ani egaa akkuma ati beektu jaalala keenan qaba laakiin immoo jarri warri kiyya qorcee waan jedhaniifu boodaanaaf sirraa miidhaa akka hin geenye sodaadha malee waa biraaf miti. Walee jira. Dhugaa keeti kun hafeen jira. Asirratti asis wanti baruu qabdu beeki wanta kana jechuun waan ati feeteetiin akkuma warri keenya akka duraan jedhan gartee sanyii eebaluu sanyii maaliin sanyii gaarii sanyii badaa jedhan san ta'uu hin qabu kun nuti aadaa duraan jiru san irraa jijjiirree aadaa ammaa jechuudha namni kamiyyuu akka nama ta'e rabbiin birattis akka namni kamuu akka walqixa ta'etti murteessine jechuudha jaalala keenyatti deemuu qabna malee kun wanta asillee si duubatti si deebisus hin jiru kana jechuun dawaa qabaa dawaatu fayyisa waan ta'eef kanaaf ati yoo ati na jaalatte yoo ani si jaaladhe nam tokko gidduu keenya dhufeetiin jaalala keenya ka gidduu keenya kana balleessuu hin danda'u ani immoo kana waadaa siif gala waan ta'eef wanti siqu tokko hin jiru mee ati wanni jireenya kee kana keessatti shakkitu maaltu jira mee eenyuun fa'aa shakkitame. Kanaafuu kaan wanti biraa wanti na shakkisiisu firoottii keellee maatii keellee keessattuu na shakkisiistu natti ulfaattu obboleettii teessanii boodaan ifatu walitti makamne adda akka balbaaseef akka hin gaddineeffatu. Tole kaa kun waan rakkoo qabu miti obboleettii waan ta'a obboleettii rakkoota kan qabu obboleettiin xiyyaama siqee baluuf immoo amma keessisii gammachuu qaba waan hundaayyuu gorsee hin jira barsiisee hin jira wanti kun immoo akka dawaa qabu obboleettiin maan xiyyatunuu akka sanyii gaarii keessatti uumamtu kataas waaqa malee rabbi malee ofii isiitti yookiin murteeffatteetiin sanyii ebaluu keessatti uumama jettee wanti isin murteeffatte tokko hin jiru ati wanni beekuu qabdu atis jechuudha wanti kun guyyaa keessa isinitti dhufe malee wanta ati beeyteeti yookiin waan akkanaatti uumame jettee warra keessan biratti dhalattee miti kana waan rabbi guyyaa awwala siif lallabe waan ta'eef kanaafuu obboleettii murteessisee jira gorseen jira ittimeen jira waan ta'eef kuni nuuf gammachuu guddaa qaba isilleen gammachuudhaan qeebaltee jirti yoo ati na qeebalte uummata akka wanni rakkoo qabu tokko hin jiru jechuudha isilleen murteessisee qeebaltee jirti waan ta'eef kanan sin jedha ati na qeebaluudhaaf qophii kee maal jettame qophii xumurteerta. Keessi gaammoo duruu si qeebalee jira jaalala dhugaa akkasii qaban immoo beekamaadha beektaa kanaafiyyuu kanas yaasi kara mana. Tole akkas taanaan nu yaasi gallee obboleettii teenya wajjiidhaan wal argitanii.
Ose. Obboleettiin tiyya akka durii sanii miti laal jijjiiramtee jirtu obboleettiin tiyya nama gaarii taatee jirti jireenya kiyyas laal itti yaadaa jirtam akka ani si wajjin jiraadhu jaalalaan gammachuudhaan akka ilmoo horree wajjin gammanneetiin wajjin jiraannu waan hundaa ishee ta'eetta akkuma reef kaafetti wajjin alatti haasofni san gartee miti wanti si yaada ibsu qolee jiru yaada keessa illee seenii siif galee miti kosee nama isiin teettee eegaa jirti isiin kuma qabdu laal akka ajaa'ibaatti wal bira sin fida daraartu dhufnee jirra. Ustani? Baga nagaan dhuftan? Baga nagaan dhufe. Ta'a bira ta'a. Tigas takkamati? Nagaadha. Nagumaa? Har'a gidduu keessa gara haa taa'u mee? Taa'ii mi gidduu? Mee kun gidduu kana haa hojii. Yaa ta'u. Akkana kun haa taa'u. Ayyoo buleetiti. Kun ofii deebisillee akkanaati. Kan namni dogoggorree jiruuti. Ni araaramtanii ishilleen eesh jettee jirti alatti itti mee waan hundaayyuu tole jettee jirti rakkinna hin qabu obboleettii xiyyaanaan jettee jirti kanaaf kaa waan jiru namni walitti aaruu osoo hin ta'initti kaa waan walitti aareefsan walirraa baruudha malee kanaaf kaa isin walitti araaramtanii atis obboleettii xiyyaa isiinis immoo akkuma obboleessa kee ta'e immoo obboleettii ta'eeti kanaaf wanni walitti isin mufachiisin jiruuti atis immoo waan keessa kee jiru gaafadhu mee dubbadhu. Anillee dogoggoraan waan baay'ee siin jedheen siin lolee si tumee maaliif naaf hin galle wanti aadolee duubatti afaa baay'een wanti oduu namoonni hin beekin muudhan hundi waan jiraniif anillee aadaa san qabadheetinan baay'een isin miidheessi baay'een isin darareessi atis obboleessi kiyyaa atis obboleettii kiyyaa kanaafuu dhiifama siin jedhaa kanaan booda jireenya gaarii waliin jiraachuu dandeechuu atis akka obboleettii kiyyaatti si ilaala akkan obboleessa kiyya jaaladhutti sis jaaladha wanti darbeeraa kun aadaa duubatti afaadha durirraa kaasee namoonni akkasitti waan jedhaniif warri akaakiillee kiyyaa waan kana dubbataniif isuma sammuutti qabadheetinani aadaan kun aadaa duubatti afaa akka ta'e baree jira waan ta'eef isin hundumtuu dhiifama naa godhaa. Garta tigistii nya beete obboleettiin tiyyaas dhiifama si gaafattee jirti. Amma beeki aadaan duraanii akkamitti fakkaate warra tumtuu jedhanii warra hedduu gargar baasanii jechuudha waa hedduu baasaa turan jechuudha wanti akkasii sun warri tumtullee tumtutti akka heerumu warri aadaan duubatti afaan duraan hafe sun hundi isaatu jechuudha aadaa duraan dabre wanni amma yeroo ammaa kana yeroo teknooloojiin babal'ate kanatti immoo nuti immoo walii galleetiin waan dawaa barbaachisu tokko dawaa barbaannee fi namni eenyumaayyuu nama kamiyyuu taatee jechuudha yoo nama jaalatee jedhe aga ilma namaa ta'etti nama wajjin jiraatu mirga guutuu qaba kanaaf isillee waan akaakayyoo ta'e na wajjin guddatteef nama gurguddaa duraanii wajjin waan na dura turtee guddatteef yaadni kun sammuu isii keessa dhufe waan ta'eef kanaafuu irra laaltuti aadaan duubatti hafaa kana immoo walumaa galleetiin balaaleffannee balleessina waan ta'eef dhiifama walii jedhaati warri rakkufa amma booda wanta akkanaa gidduu keessatti hin deebi'iniiti. Dhiifama tigist. Dhiifama. Yeah.